Yaa hashama akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii Faana Artii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundatti nagaan keenya jabaan isin biraa ga'u jechuudhaan qophii keenya har'aaf qabannee isin biraan keenya isin saga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya xiyyeeffannoon sagantaa keenya guyyaa har'aa dhimma ijoo mootummaa biyya Ethiopia jedhamu kan mootummaa bilchiginna Abiy Ahmediin hoogganamu kaayyoo fi abjuun isaa maalii isa jedhu irratti yaada qabnu nutis isin biraan geenya. Yaadii nuti qabnu haala adeemaa jiruu fi adeemaa darbee fi ammallee adeemaa jiru kana yeroo wal bira qabnu hojiin isaan itti jiran deebii guddaa kan namaa kennu ta'a. Akkuma hubatamu yeroo ammaa kanatti yaalli biyyichaa keessatti deemaa jiru daddaaqama siyaasaa fi diigamuu biyyittii sodaa fi yaaddoo guddaa keessa kan addunyaa galchee jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kanattis lollii fi akkasuma wal dhabdeen sabaaf sablammii gidduutti babal'achuudhaan gara haala hamaa wal duguuginsa sanyiitti hin deemama jedhee addunyaan kan sodaachaa jiruu fi uummati biyyittii sodaa guddaa keessa kan jiru ta'uun hubatamaa dhaggeeffattoota keenya. Egaan kaayyoo fi abjuun muummicha bilchiginna Abiy Ahmed dhugumatti tokkoffaa abjuun isaa filannoo karaa dhugaa adeemsisee biyya sana hoogganuu moo ammoo mooticha torbaffaa biyyittii kanneen akka qeesotaa fi kanneen raaddootaa warra sirna durii leellisan nafxanyootaan leellifame kan raajan sana dhugoonfachuu fi kan inni karaa hundaan biyyittii irratti lolaa kallabsee jiru. Akkuma fakkeenyaatti jalqabarraa kee Dr. Abiy kun haqaa fi dhugaa qabsoo dhiigaa hedduu nyaattee fi qeerroo tamaan kan lubbuu itti dhaban du'a irreechaa akkasuma ajjecha hacaaluu akkasuma qabsoo jajjabduu ummatichi tokkummaadhaan bahee gaggeesseen amma mootummaan bilchiginnaa kun aangoo kiiloo 4 sana harkatti galfate. Egaan dhugaa uummata Oromoo kanaa kan addunyaan yeroo ammaa kanatti dhugaa ba'aa fi jirtu yoo ta'u, garuu mootummaan Abiy didee cichee mootummaa Tigraay guuza kadhatee sunis hin milkoofne itti aanu yakkamtoota qabuuf seera kabachiisuu qabna jedhee sunis hin milkoofne immoo daangaa ce'ee mootummaa Eertiraa guuza kadhatee sunis hin milkoofne. Egaa mootummaa naannoo Tigraay filannoo gaggeessee booda Abiy waraanaa naannoo Izii Kibbaa jedhamu yookiin immoo Sameen Iis kanneen jedhaman irratti mootummaan Tigraay lola banee fixe jechuudhaan guuza mootummaa Eertiraa waammatee achitti kee lolli guddaan gaggeeffame namni 60,000 miiliyoonaan buqqee 60,000 lubbuudhaan dabre lolli guddaan waraana irratti gaggeeffame. Waraanni biyyittiis humna isaa dhumaa dadhabbii guddaa keessa seente. Mootummaa Eertiraa akkasuma diroonii biyyoota adda addaa irraa kan kadhatameen mootummaa Tigraay gara Maqalee magaalaa sana keessaa baasee booda baatii muraasaaf magaalicha to'atee haa turu sunis hin milkoofne deebi'ee ba'uunis murtee dhumaa ta'e. Haa ta'uutii ejjennoon Abiy sirna lummuxii duraa dhaabuu moo filannoo ofiif akka fedhetti gaggeessee moo'ee biyyicha bituu kan barbaadu ka jedhu ejjennoon isaa dhugaa fi abjuun isaa maali yoo jettan, abjuun isaa sirna mootii durii mootii torbaffaa ta'uudhaaf abjuu qabu sana milkeeffachuu irraatii of duubatti hin jenna. Fakkeenyaaf erga mootummaa lola dhaabuu mootummaa Tigraay waliin labsee booda mootummaan naannoo Amaaraa raayyaa qabboo fi walqaa'itti lafa keenya hin gadhiifnu jedhanii cichuun ergaan isaa ifaa ta'uu kan namatti mul'isudha. San booda mootummaan Abiy ammas waraana lammaffaa duula Tigraay irratti bane. Tigraay jabeenyaan dura dhaabbattee yeroo ammaa kana lola hamaatti jiru. Haa ta'uutii mootummaa naannoo Amaaraa gargaaruuf adda durummaan mootummaan biyya bulchu mootummaan federaalaa waraana
raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu yookaan immoo makalaakiyaa kan jedhamutti bobbaase akkasuma poolisoota humna addaa kan Affaar, Somaalee, Beelishangul, Oromiyaa, Sidaamaa, Hararii utuu hin jedhin naannoo kanatti uummata kanatti lola jabaa fi duguuggaa sanyii kan gaggeessu ammas lola lammaffaa irratti banee yeroo ammaa kanatti dhumaatti hamaatu deemaa jira. Erga lola dhaabuu labsamee booda achitti deebi'uun maaliif barbaachisa jedhu cichoomina mootummaan naannoo Amaaraa ofiif qabu sirna durii dhaabbachuuf gaafa Tigraay seenaa turan alaabaa mootummaa karaa TV mootummaadhaan darbaa ture alaabaa sirna durii akka dhaabaa turan hunda keenya jalaa dhokataa miti. Beelishangul Gumuzitti sababa isaan gurraacha ta'aniif qofa ajjeefamanii lafarra goototamaa turanii baajaajii keessaa buufamanii akka sareetti reebamaa turanii yeroo dhiyoo kana ajjeesanii lafarra goototaa turanii. Akkasuma isin asiin dhumne gara Sudaanitti deebi'aa jechuun uummata Beelishangul dhumaatii duguuggaa sanyii humna addaa naannoo Amaaraa fi Faannoodhaan irratti gaggeeffamaa ture. Fakkeenya Saaminoo Tsiggee yeroo jirutti Beelishangul Gumuz irratti duula guddaa Qimaanti Walqaayit Agawoo irratti duula guddaa gaggeessee uummattoota kumaatamaan lubbuu isaanii balleessee jira. Abbaree Addaamuu yeroo lammataa dhufutti mootummaa naannoo Oromiyaa iyyuu hin beeknu mootummaan amma jiru kun bulchuu yoo hin dandeenye nutti haa kennu Beelishangulii immoo ijaa keenya ni baanne jechuun irratti dhaadatee gochaa guyyaa takkatti namoonni 300 ol dhalattoonni Beelishangulii fi Oromoonni naannoo sana jiraatan lubbuu dhabuun kan waan kana raawwate mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaa waliigalteen kan godhanidha. Kunis sirna lummuttii fi babal'ifannaa ristii deebisuu jedhu kan mirkaneessaa jiranidha. Itti fufuun Oromiyaa gara Oromiyaa bahaa gara Horroo Guduruutti akkasuma mootummaan federaalaa fi akkasuma mootummaan naannoo Amaaraa Liyyuu Haayilii fi Faannoodhaan hoogganamanii gara naannoo sanaatti duguuggaa sanyii jajjabaa yeroo adda addaatti kan gaggeessaa turanii fi ammasitti jiranidha. Gama biraan ammoo Affaar akkasuma lola jabaa irratti bananii Oromoota Walloo irratti haaluma kanaan akkasuma Oromoo Karrayyuu irratti haaluma kanaan akkasuma gara Agawoo fi Qimaanti irratti illee gocha duguuggaa sanyummaa gaggeessaa jiru. Kun ammoo ejjennoo fi karoora Dooktarichi Bilchiginnaa Abiy Ahmed lafa kaa'ee sirna durii deebisee mootii torbaffaa ta'uuf abjuu haadhisaa abjootti milkeessuuf kan tattaafachaa jiru ta'uu ifatti kan mul'atudha. Sirni federaalizimii kan jedhamu akkuma aktiivistii fi karaa miidiyaa isaanii dubbachaa jiru aga sirni isaanii dhaabatee alaabaan isaanii karaa miidiyaa mootummaan kan naannoo Amaaraa ta'ee dhaabbachaa jira. Yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Amaaraa waraana isaa yeroo bobbaasutti alaabaa armaa kookobii of keessaa hin qabne kan loogoo lummuxii qabsiisee TV isaa irratti ifatti mul'isaa jira. Dhaadannoon isaa illee kanuma. Qabsoon inni yeroo ammaa kana Tigraay waliin gaggeessaa jiru qabsoo uummatootaa fi saboota irratti kan hundaa'e utuu hin ta'in lola Amaaraa balleessuu qofa kan jedhu irratti miidiyaatii aga hoogganaatti kan labsamee dubbatamaa jiru ta'uu hubachaa jirra. Kun ammoo gara mootummaa Opiidiyoo Bilchiginnaa fi kanneen biroo keessatti yaaddoo guddaa uumee jira. Abiy sirna lummuxii kana deebisuuf kanneen dura dhaabbatan kanneen alaaf keessa jiran hayyootaa fi kanneen biroo hunda kan ajjeese kan hidhaatti gashee akka jiru sirna lummuxii kana deebisuu ta'uusaa sirriitti hubachuun kan nama barbaachisudha. Fakkeenyaa fi yeroo dhiyoo asitti hooggantoonni Liyyuu Haayilii naannoo Beelishangul Gumuz kanneen mootummaa naannoo Amaaraa wajjin
gocha hamma itti jiru kana morman irratti ajjeechaan gaggeeffamee jira. Sunis har'a maaliif ta'e jennee yoo tilmaamne yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Benishaangul poolisoota isaa naannoo Benishaangul guutummaa guutuutti baasee gara Asoosaatti geessee jira. Yeroo ammaa kana poolisii fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraa ifatti karaa miidiyaan kan darbaa jiru gara naannoo sanaatti imalanii jiru. Kun ammoo seera biyyittii keeyyataa 51 irra ka jiru kan cabsu ta'uu amma ifatti uummata gungumsiisaa kan jiruu fi uummata naannoo Benishaangul ammoo yaaddoo keessaa kan galche ta'uu dhagahamaa jira. Nama akkaan isaan dura dhaabbatu kanneen haqa uummataa dabarsanii laachuu hin barbaanne kanneen siyaasi biyyittii gara sirna duriitti deebi'aa jira mormu artistii irraati haga aktiivistiitti daldalaa irraa haga qonnaan bulaatti kanneen morman hunda kan ajjechaadhaan dhabamsiisaa jiru. Kaan ammoo mana hidhaatti darbuun dararaa jiru. Kaan ammoo biyya godaansisanii biyya hormaatti isaa baqataa gochaa jiru. Kaan ammoo maallaqaan bitanii of jalatti isaaniif akka hojjetu dirqamsiisaa jiru. Dargaggeessa ammoo gara adda waraanaatti duulaa jiraachuun sirna durii deebisuudhaaf tattaaffii fi adeemsii fi fiigichi amma jiru akkaan kan nama yaaddeessuu fi biyyittii gara dukkana hamaa keessaan baanitti geessaa akka jiru hubatamaadha. Fakkeenya gabaabaa gara biraan isinii kaasuu barbaadu yeroo itti amantiin sabaaf sablammii biyya sana keessatti walqixxummaan hin kabajamne sunis sirna tokko amantii tokkoo fi afaan tokko kan jedhu kan sirnoonni darban itti gargaaramanii uummata sabaaf sablammoota biraa akka saba biyya biraatii dhufeetti lakkaa'aa turan ammas deebisuudhaaf kan tattaafachaa jiranidha. Fakkeenya bara Haayile Sillaasee keessaa jecha mooticha afaan irraa ba'u keessa ummatoota saba biyya sana keessa jiraatu kanneen amantiidhaan musliima ta'an islaamota Itoophiyaa keessa jiraatan jechuudhaan akka saba naannoo biraarraa dhufeetti yookaan ammoo akka biyya biraa qaxxaamuranii gara Itoophiyaa kana keessa qubatanii jiruunitti saba lammaffaa ta'anii waamamaa jiru. Yeroo ammaa kanas sanuma calaqqisaa jira. Fakkeenyaaf Addabaabayii magaalaa Finfinneetti yeroo itti amantiin Ortodoksii taabotaa fi wanneen garaagaraa qabutti akka fedhii isaanii baay'inni isaanii utuu hin daangeffamin akka jaallatanitti kan raawwatanidha. Yeroo irreechaatti garuu ummati Oromoo akka waliin geenyeef kan fagoo irraatii deemee dhufu kan torban tokko deemee dhufu akka irreechan irreeffatanne dhorkame. Itti dabalataa yeroo soommanni Ramadaanaa xumuru hordoftoonni amantii musliimaa akka salaataa Ramadaanaa Addabaabayii magaalaa Finfinneetti akka hin salaanneef iyyaa fi akkasuma immoo ajaja mana amantii Ortodoksii kanarraa kan ka'u mootummaan isaaniin dhorkee waraanachitti guuree isaaniin ugguree jira. Kunis kan sirna durii deebisuuf tattaafachaa jiru ta'u kan nutti mul'isudha. Abiy eegaatii sirbituu aga aktiivistii sheekii aga qeesii paasterii utuu hin jedhin kan akkuma dura jenne sodaachisuudhaan biyyaa baasuudhaan hidhuudhaan wantoota adda addaan kaan ammoo jalatti bitee raajii ofii godhee ammoo sheeka ofii godhee qeesa ofii godhee kanneen gara abbaa gadaa muraasallee kan ofii godhatee ittiin sosso'aa kan jiru sirna durii deebisuuf qofa malee bu'aa sabichaaf yaadamee akka hin taane ifatti argaa jirra. Egaa Abiy kun sirna durii deebisuuf moo hawwiin isaa haqa sabaaf sablammii deebisuudha moo haqni kayyoon isaa ammoo sirna durii sana deebisuudha kayyoon isaa kan jedhu asumarraa dhugeeffachuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa bilchiginnaan naannoo Oromiyaa uummata isaa waraanatti bobbaasuudhaan naannoo Amaaraa ristii Amaaraa deebisuudhaaf of lubbuu ofii dhabaa jira. Kan naannoo Somaalees akkasuma kan Affaaris kan Hararis kan Somaalees kan Benishaangulis akkuma kana uummata isaanii waraanatti humnaan ajaja Abiy qofaan bobbaasanii mootummaan naannoo Amaaraa gadi deebisanii dhaabuu akkasuma ristii isaanii deebisuuf lubbuu kumaatamaan itti wareegamaa jiru.
mootummaan naannoo Amaaraa ammoo yeroo ammaa kana lola naannoo isaatti gaggeeffamaa jiru kana dhiisee gara naannoo Benishaanguliif Oromiyaatti waraana isaa hidhachiisee garasitti babal'ifannaa isaa itti jiru. Kunis kan nama agarsiisu sabaaf sablammii Tigreef Oromoo Affaariif Tigree Oromoof Tigree Benishaanguliif Tigreen wal haafitanii nuti immoo karaa biraa siyaasa keenyaa fi lafa babal'ifannaa keenya itti fuunu kan jedhu kun qophii Abiy Ahmed haa jedhee aga dhummaatti qopheessee istirateejii kanaan sosso'aa jiru. Haa ta'utii kun immoo gara biyyittii gara dukkana hamaa keessaan baane keessaa galchaa bara ummatii fi sabni hunduu dammaqee haqa ofiif dhaabbachuu dandeetti. Sirni durii deebi'ee dhaabbachuun abjuu sobaa abjuu takka qijatii ta'uu kan qabudha. Kanaafuu ummanni sabaaf sablammiin qabsoo walirratti tumsa waliif godhee wal bira dhaabachuu qaba jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya haalli fi xiinxallii nuti qabnu haala biyyaa fi haala siyaasa dinagdeen biyyattiin irra jirtu irratti kan ilaalcha nuun qabnu isin biraan geenye kana fakkaata. Isinis yaadaa fi qeeqa keessan nuuf qoodaa isiniin jenna. Koomantii gochuudhaan akkasuma immoo faana aartii YouTube subscribe gochuun maatii faana aartii YouTube kan akka taatan isin afeerra. Gara sagantaa keenya haga itti aanu wal arginutti nagaan nuuf turaanis dhaamsa keenya horaa bulaa deebana.